Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qacaqasaaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Hiriirri nagaa dheebonnee jirra jedhu ka siyaasa mootummaa irraa walabummaan isaa nama shakkisiisu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa oole. Oromiyaa keessatti maanguddoota akkasuma abbootiin gadaa baay'oliin hawaasaa walitti qabamuun daandiitti ba'anii nagaa buusaa jechuun waamicha dabarsaa oolaniiru. Hiriirri nagaa dheebonnee jechuun ba'ame kun siyaasa PP irraa walabummaan isaa kan nama shakkisiisu alaabaa paartichaa qabatamee gaggeeffamu isaati. Dhaadannoon waraqaalee irratti nagaa dheebonnee jirraa dhiiga wal dhangalaasuu fi wal ajjeesuun nurraa dhaabbatu jedhu ni mul'ata. Hiriirri waamicha araaraa jedhamee ba'ame kun godinaalee Oromiyaa kanneen akka Horroo Guduruu Wallaggaa, Qellem Wallaggaa, Shawaa Ba'aa, Shawaa Lixaa, Gujii, Arsii fi Baalee keessatti guyyaa irraa adeemsifameera. Waamicha araara jechuun silaa qaama lamaaniif osoo loogiin kataasifamu yoo ta'u, akka amma mul'ataa jirutti garuu hiriira adeemsifame kana keessaa harki mootummaa jiraachuu dhabuu waan nama amansiisu hin jiru. Oromiyaa keessatti waraana adeemaa jiruun hawaasni hojii idilee dalagachuu dadhabeera. Waraanni mootummaa wayita waboon aleelamu uummata nagaatti deebi'ee rukutuun baadiyyaaf magaalaan Oromiyaa akka jeeqaman taasisee jira. Kanaafis uummanni hojii idilee isaa gaggeeffachuu danqameera. Odeessa itti aanuun godina Jimmaatti weerarri dhibee busaa saffisaan dabalaa jiraachuu hordofee dhiyeessiin tajaajiloota wal'aansaa akka guutamu gaafatame. Ji'oota 6 darban keessatti weerara dhibee busaa kana ittisuuf tattaaffii taasifameen lakkoofsi namoota lubbuun darbee irratus weerarri dhibichaa dabalaa jiraachuu koreen dhaabbii mana maree bakka bu'ootaa ibseera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma fayyaa, misoomaa, hawaasummaa fi aadaa fi ispoortii aanaalee godina Jimmaa adda addaatti daawwannaa taasiseen haala weerara dhibee busaa ilaaleera. Korichi godina Jimmaatti aanaalee akka Saqqaa Coqorsaa, Geeraa fi Gommaatti buufataalee fayyaa filataman keessatti daawwannaa taasisuun weerarri dhibee busaa dabalaa jiraachuu mirkaneeffadheeraa jedhe. Aanaalee sadan kana keessatti weerara dhibee busaa ittisuuf tattaaffiin taasifamaa ture gaarii ta'us weerarri dhibichaa dabalaa jiraachuutu ibsame. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Geeraa Muhiddin Jabbaal gama isaaniin roobni waqtii gannaa yeroo dheeraa turuun isaa weerarri dhibee busaa akka babal'atuuf sababa ta'uu ibsaniiru. Oduu keenya birootiin baankiin biyyaalessaa alergitoonni sharafa alaa argatan keessaa walakkaa yeroo murtoofneef akka tursiisan eeyyame. Alergitoonni har'a sadaasa 14 bara 2024 irraa eegalee sharafa alaa irraa argatan keessaa parsantii 50 gurguruu fi 50 ammoo yeroo hin murtoofneef lakkoofsa herregaa isaanii Itoophiyaa qaban keessa kaa'uu ka danda'an ta'uu baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratuun akka ibsanitti alergitoonni sharafa ala irraa argatan 50 battalumatti gurguruun kanaaf immoo baatii tokko keessatti akka gurguran dirqisiifamaa turuu yaadachiisaniiru. Qajeelfama haaraa ba'een garuu akka kana dura sharafa ala irraa argatan baatii tokko keessatti gurguruuf kan hin dirqamne ta'uu eeraniiru. Fooyya'insa imaammata dinagdee hojiirra oolu hordofee sharafa alaa baankonni alergii irraa argatan ji'atti doolaara miliyoona 500 ga'uu eeraniiru. Haaluma kanaan galiin sharafa alaa baankii biyyaalessaa gara doolaara biliyoona 3.4 guddachuu ibsan. Baankonni dhuunfaa qabeenyi sharafa alaa isaanii dabaluu eeruun idaa doolaara miliyoona 518 riifoormiin dura qaban irraa yeroo ammaa bilisa ta'uu isaanii dubbataniiru. Oduu keenya birootiin konkolaattota manaa kan elektirikaan deeman irratti ashuuraan 5% dabalamuun dhaga'ameera. Mootummaan Itoophiyaa konkolaattota manaa elektirikaan deeman kan alarraa galan irratti kaffaltii ashuuraa gumrukaa 5% dabalee jira. Kanaan dura konkolaattota akkasiitiif qaranni gumrukaa 15% ka ture irratti amma 5% dabalamee 20% kaffalama jechuudha. Waan kun immoo gatiin bittaa gurgurtaa konkolaattota manaa kan elektirikaan deemanii garmalee akka dabalu taasisa jedhu dhaabbilee fi namoonni konkolaataa alarraa galchanii gurguran. Baankii fi jaarmiyaan maallaqaa addunyaa mootummaan liqa isarraa jiru deebisuuf kaffaltii ashuuraa akka dabaluu qabu gorsuunsaa kan yaadatamudha. Oduu keenya birootiin haleellaa Huutiin Itoophiyaa fi Jibuutii irratti gufuu ta'aa jiraachuu dhaga'ame. Hidhattoonni Huutii Yemen keessa tarkaanfii galaana diimaa irratti fudhataa jiran sochii doonii daldala Itoophiyaa fi ka Jibuutii gufachiisaa akka jiran Afrikaa Intelligensi gabaaseera. Hidhattoonni Huutii doonii biyyoota garaa garaa galaana diimaa irra dabran haleelaa turaniiru. Keessattuu ka Ameerikaa, Ingilizii fi Israa'el wajjin hidhata qabu jedhan yoo alaabaa biyyoota biroo fannifatanii deeman illee haleelamaa turaniiru. Akka isaan jedhanitti dooniin biyyoota eeraman sanaa Filisxeemota akka jumulaan ajjeesaa jirtu Israa'eliif meeshaa waraanaa geessan dhorkuuf akka godhan ibsaniiru. Afrikaa Intelligensi akka jedhetti immoo tarkaanfiin isaanii kun dooniin daldala Itoophiyaa fi Jibuutii gurguddoon sarara sana irraa akka garaatti socho'uuf rakkoo ta'eera. Kanaaf dhaabbileen doonii daldalaa biyyoota lamaan kanaa
haleellaa sana sodaatanii waan alarraa galchan doonii xixiqqootiin fe'anii dabarsuuf dirqamaa jiru. Kun immoo shaqaxoonnii fi meeshaaleen alarraa galan biroon dafanii akka gara Itoophiyaa hin seenne taasisee jira jedhame. Oduu keenya birootiin Keeniyaan poolisii ishii lammiilee Itoophiyaa 9 waliin seeraan alaa argameera jettee hidhuun dhaga'ame. Mootummaan Keeniyaa poolisii biyya isaa akka lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyyattii seenaniiru jedhe osoo eeguun arge jedhee tokko qabee hidhuu isaa ibse. Gaazexeessonni biyyattii akka baasaa jiranitti yoo ta'e lammiileen biyya kanaa ka dhoksaan Keeniyaa seenanii poolisicha waliin qabaman namoota 9. Isaan keessaa mucayyoon dubaraa ka gannaa 15 tokko ni jirti. Namoonni sun konkolaataa irratti poolisii isaan waliin qabameen eegamaa osoo deemanii Sambuuruu keessatti ka to'ataman yoo ta'u amma 10 isaanii iyyuu mana hidhaa seenanii jiru. Namoonni Itoophiyaa sababa rakkoo nageenyaan yookaan jireenya fooyya'aa barbaachaaf ka Keeniyaa keessaan gara biyyoota Arabaa, Afrikaa Kibbaa fi biyyoota gariitti seeraan ala osoo deemanii qabamanii hidhaa seenanii akkasumas kan akka yaadan osoo hin gahin karaatti du'an yeroodhumaa yerootti dabalaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo irraaf qabanne kana fakkaata ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.